Egaa har'a roobni isa wayii ni siniin jedha. Ala keessa gugguufan oolee waan ta'ee aramaa saramee barandaa iddoo ashandaa jedhan sanallee kan duraanii eenyu'ee nan sirreessa'ee dadhabnaan inni achi ta'ee amma dhufee inni sirreessutti jedhee balbala fuulduratti bo'aa kan isin garramu naa sana nama kuffisa waan ta'eef isa hojjechaa oolee waan baay'een hojjedhe dhugaa achi roobni fiigee dhufnaanan. Maal gochuun qabaa jedhee yaade gaama. Akkanumatti naanni katatatatatatat gochuu jammaruun dhufee maalan godhe seetan shaayii koofii ambaashaa koo qopheesse garuma kanatti dhufe. Shaayii danfistanii boodaan itti naxxan hin beektu. Shaayii koo danfiseen hin bahin kootu taa'e. Shaayii koo danfiseen ambaashaa koo tolcha jechuudha. Ambaashaa durumaaniin tolchuu dhimma qaba. Sana keessa tolfadhee kun akkuma argitanii. Maaliif seetanii yeroo roobu waan ta'e nama kajeelchita garuu ganni kanaafuu ganna jedhamee ta'uun oolus. Baay'ee tokko hin dadhabee ol deebi'ee garuu naan dhufu. Mucaanis boo'ee achiisa sossobadhee erga shaayii koos fidadhee naamun sossobee moosisee baattachaa jira jechuudha. Kanaaf nyaannaa laayik godhaa mee rooba biyya keenya eenyutu dharra'e viidiyoo gara dhumaatti sirriittan isinii waraaba kan roobu sagalee isaa faana dhaggeeffattu. Kanaaf laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Booyee aaree namichu qorqoorroon innaatti iyyutu hin sodaatu ijoolleen qorqoorroon gadi dhiyoodha qatatatu jetti. Yaa Rabbii ka warra kaan immoo laataatu hin jedhaani. Egaa duraan hin dhageenye waan ta'eef ganama baruu isaati sagalee qorqoorroo hin iyye. Achumaaniin baay'ee shaayii koo dhuguutti jedheen isiniin jedha. Shaayii kana reefuun baay'eetti siqee duraan shaayii inni gaa baay'ee baay'iftan akka arabaattani xiqqi godhe akka haadhaa isaatti shaayii qixal shaayii ittiin nanne. Ambaashaa bareedduu tokkoon immoo tolfadhe. Mirxi dhugaa. Innaa mataan immoo dhiisaa akkuma hin baqa waan argi jala seenee as kotochee jiru. Dhugaa waan kan dhiiras nan hojjedhe kan dubartiis nan hojjedhe yemirri እግዚአብሔርን barandaatti sharaa rukuteen maaliif ijoolleen innaa kun amma roobee amma girgiddaa qaqqabutti bishaan amma Saamu'eel yoo ba'e mun dhumaan qaxaa jedha caammadhaan innaa deemu. So akkachi asirra caanee sharaa barandaatti rukutee burcuqqoo kaasee agarsiisuuf ani guddina garaagarummaa isaa. Ishiin kun kan shaayii noormaal yeroo hundumaa beektu. Inni nan itti dhuguu kan biraati kana bara. Shaayii kana burcuqqoo kana yaa'unnaa sargii kennaa naa fidanii kana aannaniiti jechuudha. So sharaa barandaatti rukuteen ampuulii iddoo isaatii sirreesse iddoo duraanii boqqoolloon nu gaaddesse iddoo bombatti halkan natti mul'atu. So gar balbalaatti buteen ashandaa hiikeen dhugaa waaqa ashandaa hiikeen achiin dheeressa jedheen itti fe'e kun akkuma iddoo bishaanitti argaa turtan. Naa hidhamuu nan dadhabe hiixadhe dadhabnaa nan dhiise. Akka kanaatiin isiniin jedhaa. Amma nani shaayii fidadhuutti hin boo'ee sagalee bokkaas sodaatee boo'ee malee eenyuudhaatu hin taane jechuudha. Bishaanii innaa Saamu'eelis kun akkanatti asii kenna. Jedhaa naan jedha bukkeedha waan ta'e maali akka ta'e hin beeku sagalee balleessitan deebisee isinii waraabaa jira gidduudhaan taphattabanni waan ta'eef jedha waan ta'e maal hin beeka kaameeratti jedhe kun akkasii yeroo hoosiftan immoo daa'ima keessaaf jecha gaa waan argitan kan waan argitan huntan yookiin waan ta'e jettanii maalinni innaa guddatan immoo daa'imni sirriitti xuuxu armis akka duraan akkanumaan zim jedhee yaa'u sana amma duraatuma zim jedhan buna shinii lama dhudhan si waxxaree tasiichitinina amma hin argamu. Daa'imni immoo hamma qaraccistee hootii halkaniin hodhuu guyyaa hodhaaf toolu. Kanaaf daa'imaaf jecha immoo waan ta'e waan akka bishaan jechuu waan dhugamuu kana jechuu qabdu. Lammaffaa isinis kan huqqattan hamma kunoo hamma jechuudha.
yeroo daa'imummaa raasii yaa'u qaamnumtis furdaas beekaas jalaa ta'atu fayyadu baattanii yoo fayyadan immoo dog jedha yaadayyuu inni furdina hin jedhamu otoo ta'e yoo tasmaama'e hamma maleedhaan isinin jedha yeroo haartan yeroo dhiphattanii ani nyaatamu midhaan durimmaa ani amma gaafin waan sana irraan fadhuttiyyuu na haarsa baqa waan makkalmaan huna wayyoon unee maal jedhe malee siyaabeeriin hin nyaadhu midhaan amma garuu anis dadhabaa dhufe innaan aaree yoon guyyaa guutuullee oole galgala ijjatadhee nyaachuu yookiin immoo argitan laphee koo amma fakkeenya baay'ee hojii faan daa'ima sirriittoo siftuu hamma sirriittoo dhagaa daa'ima fedha isaan naaquuf gadhiisa akka duratti harmis zim jedhee yaa'u jechuudha dhimma isaati kanaaf biyyi lafa qoramtuudhaan taatee fi yeroo dhiphattanii of hin miidhiinaa suniin jechuu barbaade yeroo dadhabdanis yaa hojii immoo hin beeknu taa'uudha warri araba geenya kun yeroo jireenya ittaniitti galtan hin teessan durallee gochuu dandeessu makireeffattanii qophaa keessan teessan surri keessan keettanii agabuu sooluu dandeessu sulsulota ittanu garuu jireenya innattan akkanumaan kutuchitu akkanumaan qoonfartu akkanumaan gaawaaqa amma lafti barii yaada daa'imatumaan hojjettu naan jechuu danda'a namni tariinaa achi tilmaama ganamaan ka'ee yookiin mana xaa'ee waan ta'edha innaan paambarsoota isaanii qayyaree fi qursii isaanii jedhu guyyaa deemta isaatiin achiin naan xaragee maal jedhu gidduun namni dhufnaan immaa gaafsana basmaam dafqaatu manuula ganaa innaan immoo jedhe misaan isaanii gidduutti isaatii shanitti waan laattuuf dhufee gidduutti kaadheen uffata miicuu dhaqaa gidduutti immoo mi'a ishiin xuroofteen innaa mucaan jihaatti naara fedhikuu dhaqaa Nachi deh immoo kan misaa wayin jedha yoo rafuu baatan bakka yookiin nan dhiisaa yookiin waan ta'ee misaa sanam torboo keessa addunyaadhaan ukura tokkotti nyaachuu dandeessu dhugaa waaqa achi immoo kunoo aramaa waan argite jalan guutuu tama nankaa dandaaqoo jala xaraguu dhaqaa achi immoo ishee waan ta'e misaa sana liqimsitanii waan ta'ettan kan irbaatatiif jechuu aduu eeggataa jechuudha. Sini galee ammas deebi'ee saaloon hin xuraa hin xaragdu yoo keessummaan gidduu kanaa sitti dhufe naa buna daftanii kaastan sun muluun isin eegee bakka daa'imti yoo feetin naas hin cannaqu barbaade akkanumaan akkasin biraan sinqne jetti yeroo sana bira taa'aa ooltanii galgala yookiin kushiinaa galtunnaa namni mana keessa jiru jechuudha saamizim jedhu. Kanaaf dhugaa waaqa akka salphaan seenaa dubartiin arabaa dhuftuu bakka yoo na taa'u hin beeku yoo na si qofus yoo na boqonnaa dhumaa Kiristoos biraa yoo iddoo qabaatte malee hin qabdu jechuudha. Kanaaf roobni kunoo kana fakkaataa daawwadhaa laashandaa quunnasiisan hojjedheen qorqoorroo jalatti waraqata wayii harkee kan firiijii faana bitame tokko dhiisatti midhadheen dadhabee jedhaa kana fakkaataa laayii godha.